Sirna hundeeffama televezyiinii waliif ilaalchisuudhaan ibsi miidiyaaf kenname eebba abbootii gadaa maanguddootaa fi abbootii amantaatiin jalqabame. Miidiyaan uummata keenya waan laphee isaanii, waan fedha isaanii, waan bilisummaa isaanii galmaan akkanotaasiif federaa inni si kadhannaa. Televezyiiniin waliif yaada haaraa koomershaala yookiin daldala qabatee kan dhufedha kan jedhan walitti qabaan boordii televezyiinichaa obbo Goleelchaa Baallii waldaalee dabalatee dhaabbileen daldalaa fi dureessoonni aksiyoona bitachuun miidiyicha wajjin akka hojjetaniif waamicha dhiyeessaniiru. Miidiyaan waliif kaayoo fi mul'ata koomershaal miidiyaa daldala dhaabbilee daldaltootaa saba bal'aa kanaa piroojeektii yookiin waa'ee kubbaaniyaa isaanii itti beeksifatan qabatee mootoo ilaalchaa fi yaada haaraa jedhu qabatee dargaggootaan kaa'undaa'edha. Namoonni daldalaa xiqqaa kaachanii haga guddaatti imaaxaa kaachanii dhaabbilee garaagaraa hundeessitanii jirtan yuuneeniin garaagaraa baankileen garaagaraa dhaabbileen daldala garaagaraa dargaggoon qotee bulaan horsiisee bulaan diyaasporaan artistootaa fi abbootiin qabeenyaa hundi dhaabbata kana keessa hirmaattanii akka qoodaa qabattan isinii dhaansa dabarsuu barbaada. Miseensa boordii miidiyichaa kan ta'an obbo Warqinaa Gaaddisaa dinagdee fi duudhaalee sirna gadaa irratti bu'uureffamuun kan hojjetu ta'uu eeranii. Harka caalaatti miidiyaan keenya eenyummaa keenyas tokkummaa keenyas humna keenyas sirna gadaa kana sirriitti barree dhaloota barsiifne sirna gadaadhaan yoo ijaaramne tokkummaan keenyaa fi milkaa'inni keenyas biyya kanaafis waan guddaa fiduu akka danda'u kana giddugala godhamee kan dhaabbatedha. Gaazexeessitoota FIB ofitti fudhachuun yeroo dhiyootti hojii jalqaba kan jedhan immoo miseensa boordii televezyiinii waliif obbo Magarsaa Waaqumaati. Gaazexeessitootaa fi hojjettoonni miidiyaa FIB TV duraanii tasa dabaan hojii isaanii irraa geggeeffaman naasuu guddaa kan uumee fi hojjettoota rakkoof kan saaxile. Uummanni bal'aanis quba kan qabu gareen kun osoo hin bittinnaa'in tokkummaan waliin qindaa'uun akkamiin deebi'ee ijaaramuu danda'a gaaffii jedhu deebisuuf kan hundaa'edha. Kaapitaala ka'umsaaf birrii miiliyoona 50 akka barbaadu aksiyoona xiqqaa birrii 10,000 aksiyoona guddaa immoo birrii miiliyoona 2 bitachuun kan danda'amu ta'us ibsa kennamerraa hubanneerra. Atinaa baay'ee warra argaa dhageettii tokko warra hawwii fedhi tokko warra kaayyoo biroo tokko sagantaa hojii tokko nu taasisa.